Kanaafu ummanni keenya dhagaa akka gaariin dhagaa warri asirraa waa jettan illee akka gaariin dhagaa Mustafaa. Rakkoon anaaf si bira jira. Rakkoon eesir anaaf si bira jira. Akkami anaaf si bira jira warri as gubbaa dubbannu ummata keenya waan kana himaa jirraa. Telefoonaan ganda keenya ijaaraa jirraa. Mirga keessan irratti nagaa eegaa ofii dur laal tokkollee wanni asitti isiniif. Ati mirga keessan falmachuu fi badii irraa qulqulluu ta'uu qabda. Amma waan nama saamaniitu jira ganda garii. Waan an clear isinii godhu. Ganda shaneeffaannoon keessa sootu osoo argan sin argan quba qabaadhu. Kun heera addunyaa keessa illee jiru. Ati waan biraa daladda hamba biraa hojjetu. Si saamuu yoo qalanii si nyaatan mootummaa biyya kamii qalanii yoo si nyaatan si cadhisan. Si jaalate. Inumaa bulchiinsa hamaa sirra ramadan. Inumaa nama hamaa akka gaarii si nyaatu sirra ramadan. Hagati bullooftee as deebitee gartee raddi kun mootummaa keeti. Mootummaa ambaa yoo ta'u ajjechaa fi buqqisee gandaasi baasuudhaan daaraa dhukkee si baasa. Mootummoonni kaleessa bari ilmaan Oromoodhaa dura dhaabbatanii mormatanii mirgaan nu ajjeesaa turan nu hidhaa turan harka harma nuuraa turanii caliin calangoo maal kunniin bardiddaa sin gabbaru sitti hin kenninu kee yoo ta'u sin ajjeesu silleen dhiifama kunichiitti illee baasaa jira maal godhare goote na folcha rabbi bilara nin deebi'a. Okay baafadhu rakkoon qabu namoonni wanni godhuu qabdan maali tokkoffaa heera biyya sanii kabaju lammaffaan eega heera kabajjan nama heera cabsu hattuun si dhufu bari yoo ati ittiin kennin yoo ati gubboon kenniniif yoo ati nagahee malee itti haasii dhusi ajjeesu nagahee malee jette yeroo tokko tuqan yoo kun irra lole maaliif yoo jedhe bar mootummaa jechuun uummata bar hin dagatinaa kanaan Oromiyaa illee ta'e federaala illee ta'e mootummaa jechuun uummata yeroo tokko nyaatamu yeroo tokko kabalamu yeroo tokko dhiitamu waay maaliif hadha yeroo teknooloojii baafatu telefoona kee ritti hundinuu isin maran hidhan waraabbe jedhanii tokkocha adda waraabbi baasii gad mirga qabda waan waraabbe san dafii dabarsi haqi telefoona keessa yoo sodaatte dabarsi nam tokkotti haqi saniin dabarsu ofirra jedhe kun achi mana kee keessa dhaabadhu fooddaa waraabe waan dalagan gaafa kana hattichi gara biraati gubbaa gad ergullee kagadiillee lama sadi yoonni kun deebite namni nagaan dalagaa jechuudha. Kanaaf gabaabdumatti dubbiidhaan wanni ani isinii barbaadu dhagaa namni baay'ee tokkollee waan kana tuqe dubbiidhaan wanni nu as gubbaa iyyinee dhagamoo taatee kun dhagaa jennu waan isin jettan asii miti ijoollee biyya arabaa kaaftee jamaal duratti amma baankii keessaallee ka dalagu bar waa meeqa dalaga namni meeqa ukkaabamee asuma biyya kana keessatti horiin kafalamee lubbuun namaa dhumachaa jirti. Horiilleen fuudhamee lubbuun namaallee badaa jirti. Eeyyeen mootummaan waan kana waan hordofee baasuu danda'u. Maaf hin baasii yoo ati jette laal. Ilmaan Oromoo rakkoo hadha keessa jiru biyyi tun na dhagaa gaariitti. TPLF fi Shaabiyaa fi Shanee Ijiptiin jaala caalaa kan ijaaramee dalagaa jiru as keessa danqaan bakki hin jirre isin qalbitan kan dubbattan. Nama kwaamsan laaltanii misi. Nama kudha tokko dheengadda qabanii dhiyeessan bari birrii Itoophiyaa bar. Birrii Itoophiyaa miliyoona 5 ol nyaate uummanni kun. Warra miliyoona 100 ol nyaati jira. Warra wilii biliyoon itti gabba'u deemuu jira. Daldala irratti. Bakki itti hatamaan jirre mootummaa kana irratti dalagamaan jirre hin jiru. Oromoon maal jettee beektu riifamallee naa godhaa. Yoo hin aara jedhanii darban ibidda dhaamaa jedhan rakkoo mootummaan qabu waasinee maan. Irra guddaan mootummaa kana keessa jiru hattu akkamitti nuti Oromoon sabni keenya nuti Oromoon namni silaa mootummaa kana waliin dhaabbannee waa goonu nu waliin hatu eeganne. Hina tamnaafillee adda bar namni qotee bulaa tokko buqqisuuf bar addumatan Oromoon Oromoo kennee Oromoo buqqisuu bar Oromoon Oromoo kennee orilla akka fudhatullee Oromoo ka kennaniifillee Oromoo ka buqqisillee Oromoo adda takka jira ka ajjeesanillee Oromoo ka ajjeesullee Oromoo ka ajjeesadee birrii baasullee Oromoo beektu kan mee akkam goota yoo sitaatee bakka nama kana irratti eenyu fiddee as keetta yoo kana mala ari'an hattuun baankii keessatti mana murtii keessa jirti ministeera keessa jirti caffee keessa jirti godina jirti aanaa jirti
argaarani barguutu arguu jiran arguu dhabaniiti miti kanaaf dhiifamallee naa godha waan kana mootummaa irraachisuuf himan jaran qaamaan itti gabbu'een waggaa torbaan kan irra guddaan finfinnee jira namoota silaa lafee qaban lubbuu qaban sabaa yaadan biyyaa yaadan namoota gurguddaa kawaayee paartii badhaadhinnaa kana irratti qoratu kutaa mara deemee galgala ganama wala gara nama islaamaati waliin nama salaat nama paarlaamaa gartee ministeera yeroo waa arge nama kanatti fiigee dhaqa jaranan nama kana fiigee bira dhaqee kun akkamii jedhaan eeyyenni jedhe kunillee akkana kunillee ilmaa kanallee kunillee ilasillee bar sunillee wannummaan mootummaan kun marfameenu akka itti ijaaran akka mootummaan kun hin sossoonetti xaxame nama sadiin tokkoffaa namni mootummaa kana sakaalee sochii dhoorge Oromoo lammaffaan nafxanyoota sadaffaan TPLF nafxanyaaf TPLFin dhaanii qocanii mataa gad deebisan Oromoon dadhaban namni ati ebaluu itti yaadda jagna jettee bakka hunda ministeera maal jiru kunniin warra hannaan dachii tana farraa haqe warra maqaa eessumaan ilma maaliitiin lafa ijaaree mana ijaaree fooqii ijaaree waa meeqa dalagaa jiru warra osoo danda'ee guyyaa kana muumicha ministeeraa karattafee ciree nyaatu maqaa hannaa kanaaf amma osoo argatanii abbichuu amma warra karattafee maaliif yoo inni bade malee hanna kan akka inni nyaataa jirullee argaa jiran amma namni alaa dhufu dalagachuu dadhabee warri daasporaan ka mallaqa qabu ka isaan waliin hannan seenini waan kinin dalagachuu dadhabee eenyu dalagata beektanii hattuu biiliyeena gannaqee hoo nyaadhu rabbi biyyee si haa nyaadhu nyaachis kadhee dubarte Oromoo nyaatee bara kana diimaa jira jiran kanaan waan isin jechuu barbaade ummanni haadhumatu haasaabamu jechuu barbaadeeti miti waan guun insha Allah rabbi jedhe dhumate ummanni keenya dhugaa saamame ummanni keenya dhugaa amma qaraalleen saamamu hagas illee dhumatu insha Allah maalitti saamatan sini kennatana jedhe maalitti dhimma bambeeytu mootummaan kun waan hedduu uf gadhaabee ijaaruu deebe garam diina guddaa alaa jara kan as keessa dhu keessa ijaare kan hanni kun guutuun bar asiin bakka eegalan alaa eegalan harka dheeratu jira wanni namoota maqaa dhoofne ebalu jennu bar ummanni nu ebalu jennu kuni akkaataa itti wal saaman itti wal fixan nootii muumicha ministeeraa osoo godhu humaa jijjiira birri beektuusin birri baankii keessaa baasanii awwaalan gaafas ilaala Oromoon akka jirtutti warra kaawwan illee nafxanyootaaf warra TPLF baasa jedhanii awwaalan maali cabsu asikkichuu kutuu warii malee sossoo hin danda'u namoota itti fincilchan ufiillee wannaa keessaa baanii filmaata keessaa baanii nama wala gabbaqatee maqaa balleesse maaltu dhufee amma gaafa kana waa takka akka dalaguu hin dandeenye godhan eenyu dalagsi Ijipti fa'aa alaa dalagsiisa Shaabiyaa fa'aa alaa dalagsiisa isin galee warroota harka dheeraa ala jiran biyya kana kalee bulchaa nafxanyoon warra biyya alaa kana keessa barsiisa sadarkaa guddaa ilmaan isaaniitu balwaarota abba guddaa jiran warra heera biyya addunyaa kana beekamtu qaban namoota akka akkam kaasbaanii waa dubbachuu hin dandeenye maaliif ilmaan isaaniiti kan ilmaan lammi biyya biraati afaan keenyaaf aadaa keenyaan beekan garuu abboonni waan hedduu barsanii jiran duuba kana duuba jira kanaan fidanii akkana cabsutan mootummaa kana jedhanii duuba ifa mallee yoo dheeradhee fi wanni kun maal nu godhe beektuusin wanni deddeebi'ee amma gartee gibirallee saamichallee waan hunda dalagan kan akka kanaan ummanni finciluu barbaadan amma saamamni dhumanni akkana taanii ijoolleen gaara baate dhugaa isiiti gartee mootummaan kun hagana takka warri amma mootummaa akkana takkaan agarree ka ummata fixee saabe akkana jedhan kan wanni isaniif dibbee tanaan ummanni dhuga miidhamaa jira saamamaa jira ajjeefamaa jira ka ajjeesuuf saamuu kana fidee isaan akka qophiyaadha godhame waraanaadha ijaarame kana dippiloomaasiyaadha argame kana ta'ammala alhamdulillah addunyaan fuula nu as deeffattee waan hundaa nu waliin dhaabbatte kan akkan goone akkas deebi'ee kaanii dhee kaan ajjeesee mootummaan kun kaan gartee maal godhee mana akkas deebu duuba akkas deebu akka dura laalle akka achiin ejjanne gochuu dalagan mootummaan kun ittuma dhiisee maal godhee balaa yoo siin dhuftara guddoo qabatan jedhan waan alaanu as deemaa jiru san sirrii waan guddoo kam lola alaa dhufu yoo hidhuun kun eegalame maal gochuu yaadde Shaabiyaa fi Ijipti yoo nu hidhaa fi asii kana kaasu ministeera ebaluu kana hidhuu eegalamte maal gooti ummata isaan jala jiru kana fincilchanii kaasan gaafa kana ebalullee hidhan ebalullee kaasan nama keenya gartee mootummaan kun nutti gad dhaabbatee dhamee ummanni gaafa kan akka salphaa fincilaan kaasanii argee bira dabre mootummaan ijoollee shanee kanaaf faanduu fixuu danda'a mootummaan bakka jirtu beekaa ammaa tan
bakka isiin jirtu dhaqee haa ta'uu danda'a. Ka barbaadamu san. Amma naannoo Amaaraa keessatti yeroo mootummaan dha'ee fixe fuudhanii tarreessanii charchii dura naqanii uummata haganaa fixee hospitaalatti qotee bulaa hagana fixee ijoollee daa'imman kana hagana fixee jedhanii hafan. Namni dhaqee kun daa'ima reefi maal jedhee ilaalu hin jiru viidiyoo rabanii gadhiisanii uummata fixee jedhan. Diroonii yoo dhatte uummata dhoofte mana hakimaa dhoofte jedhan. Siyaasa isaanii ta'e. Kadhuma ta'een faannoo. Uummanni wayaa irraa mulqee yuunifoon mataa irraa hatee dabbasaallee qabaate irraa hatee reefa godhee as ciibsa. Namni kun shaneem jedhee waa godhu hin jiru jechuudha. Akkasiin naannoo Amaaraa kaasuuf wanni hedduun tattaafatamaa ture. Oromiyaa osoo akka faannoodhaan kana dhayanii akka amma Jamaaliin bahee namoota inni jedhe kan akka tajjeesanii beekan. Maal akka ta'anillee beekan jechuudha. Maaliif ajjeesanillee akkamii ajjeesanillee gaafa kana baay'isawee jara qofaa miti ajjeefame. Ijoolleen shanee nama 4 ture shaname. Talola keessa fixan malee ajajaan shaneedha. Naannoo san jiru jechuudha ganda keenna. Ijoollee dhalataa eenyu wanna kanaati eenyu maqaan maaf haina bada bakkan paarkii kanaatti diishu. Umma dura fidaniidha jechuudha. Nama gartee nama yoo xiqqaate ilma namaa kana liistii baasee nama qala. Nama qalaati waan kana kanneen ta'u wanni hedduun. Duuba wanni kunniin akkasitti ta'e kuni kana gubbaa fincila kaasu wanni hedduun deemaa ture. Kanaaf akkasii waan gootan ka gibiraa irratti wanni isiniin barbaadu. Ka gara biraa qaama siyaasaa wal'anii waa wal godhan keessan seenuun. Ka gama gibiraa yookaan saamicha biraa horii as kennaa jedhu uummata keenya dararaan kana wanni isiniin jedhu ookee isinitti haa dhufani. Nagahee irraa fudha. Nagahee dhabdan isinaa hidhan isinaa cafaqan hin kennina horii keessan. Nutti ergaa. Eebal viidiyoo ijoollee teessa hin duuba waraabaa jedhaati kaasan as ergaa viidiyoo. Ana bakka dhimmi ilaalu isinii gaa kijibdu naan jedhaa wal isiniin gadi. Yoo tokko irraa fuudhan hin cadhisinaa walitti. Namni kun namarraa bahe ilmaan qabdanii mana. Jaarsaa jaartii mana 3-4 asiin fixanii mee mas hin mara keessa. Kanaaf agar isiniin jedha dhiifama. Namni itti aanu kennuuf na ufulchallee awwaliillee jiru na fakkaate. Awwal jirtaa? Abdii ammoo dubbattaa? Sagada Abdul Karim namni dubbachuu barisin keessa dubbachuu hin dandeenye. Jaarmus darba yoo namni hin jirre carraan kun na fakkaata. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Warra kana alaa warri alaana gaafattan inshallah sinseensu sa'aatii kiyeftachuu deemu jettuuf abbaa. Ayyee guddaa galatoomaa yaada keessan yeroo dheeraadhaan isin dhaggeeffataa ture xiqqoo si yaada obboleessi keenya amma dubbatee kee inni bahee sanaan wal qabsiiseetiin yaadota sammuu namaa keessa gadi fageenyaan seenan kaasee ka'eeti badi. Garuu dubbiin jirtu dhugaan jirtu lafuma jirti. Tokkoffaa yaada inni kaase keessa waa'ee rakkinni jimmaa uummanni jimmaa akkamitti jira jedha. Akkatti jiru beeynaati galatoomiyaati nuu kaasuu keetiif uummanni rakkachuu jira. Rakkinni immoo waanuma guutuu Oromiyaa keessa jiru innis maalinni hidhataa gandaatu ganda keessa fiidee uummata hiraarsaa jirti. Sana immoo seera qabsiisuuf kaayyoo fi heeraaf seera biyyattiitti fayyadamne inshaallah dhabamsiifna warra akkasitti nahaatu. Waa'ee obboleessi keenya tokko faayidamuu kaase mucaa maskiina jala fiigu. Obboleessa keenya waa'ee Maaster Sharafuddin. Maaster Sharafuddin jechuun anaan mucaa biyya tokkooti. Inni namni kamuu waan seerri biyya sana keessatti nama dhorgu qaxxaamurraan itti gaafatamuun hin oolu. Garuu mucaan baay'ee bakkee jira. Kunis waan ajandaa ta'e asirratti dubbatamuu miti. Guddaa galatoomii siin jechuu barbaada bakka kaafte. Irra deebinee waa'ee ijoollee keenya biyya Saudi Arabiyaa keessatti gosaan gad bahanii warreebaa jiran irratti waa jedhu. Kaleessa wayiitu qorannoo irra geenye. Paartii haaraa wayii ijaaran Saudii keessatti beekaa laajiru. Paartii mormituu mootummaa kana mormu wayiitu ijaarame. Amma waa wayii barbaadani maal godhu hokkara wayii. Hokkara kan maal jedhu. Enggak jawaanillee barreessee gadhiiseera waan kana mootummaan harkaa keessa qabaa jedhe. Keessaa koo qabnaan tu jedhani silaa gaarii ture. Garuu ammaa keessa harka qabamu yeruma guyyuma 2-3 keessatti irra geenye argani. Paartii wayii ijaaranii fi paartiin kun ijoolleen lamaan gadi bahanii wal reebanii wal nyaataa jiru. Maaliif waan Oromoo keessatti hin jirretu dalagame. Konkolaataatti nama hidhanii namarraa harkisu wantoota gurra namaa keessatti dubbachuu namatti hin tolle. Kan dalagame siyaasatu gidduu seene malee gara jabina Oromoon akkasii hin qabne sun immoo paartichi yeroo gabaabaa keessa sadanii sirreessi. Sirreessaati.
amma sirrii jira sagaleen kee duraanatti karrisaadha baay'ee. Okay, ayye, bawa earphone da telephone ona rafaga ta kana ta adi. Kanaafuu iyyuu sababa jaarmaya siyaasa paartiin siyaasaa jaaramterratti ijoolleen keenya ijoolleen qaamni tokko wal nyaachuutti jira. Kunis yeroo gabaabaa keessanii argitanii paartii wayii haaraa wayii gadi ba'uudhaaf deemti. Dhukkubni gaafa dhufu yookaan bowwuu mataa qabatee dhufa yookaan immoo garaan nama deemsisa. Kun lamaan waqtii tokko dhukkubatu Oromoo seenuufi jechuudha. Waa'ee dhimma biyya keessaa Jaal Mustafa kan isin kaastanii dubbattan waan baay'ee nama gammachiisu. Maaliif waa'ee gibiraan wal qabatee gibirri amma biyya keessatti gaafatamaa jiru kun karaa adda addaa waan sirrii hin beekamne waan nagahee hin qabne waggaa keessa si'a lama si'a sadi kaasanii uummatarraa guuraa jiru. Kanammoo yoo uummanni ba'aan kun nutti hin ulfaanne jedhee kaffalate dantaa mataasa. Lakkii nutti hammaatee jira yoo jedhe walgahii siyaasaa tun ta'e walgahii biyyoomaa jira. Kan hawaasummaa jira, kan amantaadhaaf uummanni wal gahu jira, uummanni wal gahee jara keenyaa waan akkana akkamitti ofirraa deeffachuu qabna. Waa'ee yoo dubbanne hin duuna hin reebamna akkamitti dubbanna mirga kee gaafattee du'uun haqa rabbiiti. Waan miidhamte tokko. Kanaafuu jennaan isin baastanii dubbattanii akkuma duraanii warra isin saamaa jiru dhaaba mootummaa kana hin barbaanne. Akkuma Jaal Mustafaan jedhan kan biyya sana keessatti hannaan garaa magarfate duyyi adda maal barbaada uummata kana cabsee nyaachuu barbaada. Yookaan uummanni akka ta'e mootummaa kana akka mootummaa jibbamaatti fudhatee jaalalli uummanni mootummaa kanaaf qabu gara biraatti sharafamee jennaani ammas kaayyoo isaa duraanii sanatti warra deebi'uu barbaadu duyyi uummata hiraarsuutti jira jechuudha. Isa kanammoo uummata dibna uummanni uta'ee falmachuu qaba. Yoo isaan sagalee uummata ukkaamsan ta'e immoo nuti uummata keenya bira dhaabbannee halkanii guyyaa itti iyyine sagalee uummata keenya taane. Aga uummanni ulka'een dubbatatanii callisnee ilaallaa jechuudha. Miidhama isaanii gadi bahanii ragaa jiru gaditti baasanii abbaa abaluun na miidhaara. Seeraan ala hin gaafatame bara akkanaan gabbare maaliifan lammata gabbara mootummaan kun seera baasii qaba. Sanaan ala darbitanii sineessaa dhuftanii na gaafattartan jedhee Fakkeenya wayii isinii kaasaa manguddoon tokko godina Jimmaa aanaa Reedoo ganda Koloboo warra Koloboo jedhamu ganda naannootti yoodha. Gisee tokko gadi baatee lafa dhagaa buqqisan irratti gaafa jarrisii dhaqanitti dhaqan nan du'a malee lafa koorratti nan reebdan waan areebi jedhaa iyyaa mana seeraa jecha. Waan fedhii fi achumaan deeffattee galte. Jara kee hantuunni naa gadiitti baru taaltee jedhamatti warra isinitti dhufuteessanii ilaaltanii namarraa waa hin eegina. Falmaddaati ofirraa deebisa. Kana jechuun siyaasa miti. Mootummaa jibbuu miti. Mirga ofii falmachuu jechuun mootummaa jibbuu miti. Mirga keessan haqa keessan hin dhiisina. Kuni dhaamsa nuti hawaasa biyya keenyaatiif qabnu maatii keessaa baanedha. Waa'ee gara Itoophiyaan kuftee jirti dippiloomaatiidha. Biyyi sun hin jiru mootummaan kuni walula addaati. Seeraa feera kaleessa ministeeronni biyya itti bulchaa jiran kaabinoonni gadi baasan tokko lama sadii wayii isin kaasuu barbaadu. Akkasii biyyattiin wanjalenyaa yookaan yakkamtoota biyyarraa batanii biyya biraa keessatti dhaqanii mandheeffatanii achi ta'anii biyyan cabsine heeraaf seera hedduu si mootaniiru. Chaayinaatti, Biraaziilitti, Afrikaa kibbaatti jechuudha. Kuni gara bakka bu'oota paarlaamaa darbee jira. Bakka bu'oonni paarlaamaa harka qofaan mirkaneessu. Kana bira darbee immoo gaazexaadhaan gadi sinii ba'a. Yeroo gabaabaa keessa gaazexaan gadi sinii ba'ee biyyattii afnee hirama. Gaafa gaazexaadhaan gadi ba'ee biyyaaf hirame wanni sun eessallee dhaquu akka hin dandeenye hattoonni akka maddeeffatanii taa'aa jiran kun akka isaan utuu hin jaallatin dhufanii seeratti of kennanu beekamaadha jechuudha. Kunis dijitaalii Itoophiyaan bara 2030 waggaa 5 booda jechuudha. Lakkoofsa faranjii isin dubbachuu jira. 2030 booda Itoophiyaan isin laaltan kun biyyoota biraa taatee argamti. Tartaa Chaayinaa, Biraaziil, Afrikaa kibbaatii wajjiniin sadarkaa guddina biyyattiitiin miliyoona 294 tuqaawii waggaa 36 booda kaffaltii tokko malee naa deebisi jedhee jaalalli biyyaaf qabuuf mootummaan biyya biraaf gargaarsa nu godhaa jiru. Ijoolleen keenya hawwii isin barbaaddan biyyi keessan jijjiiramnaan arguu barbaaddan yeroo gabaabaa keessatti biyyattiin gara nuti hin beeknetti jijjiiramaa jirti. Egaa dukkana boodaan ifatu jira.
warri abda biyya kana dukkaneessanii saamanii saamsisanii nyaachuu baran immoo karaan isaanitti waan cufatuuf waan adda addaa olola adda addaa dubbachuun isaanii hin oolu isinitti hin dheeresse dhiifama naa godhaa abdii keessan mootummaa keessaniin fuulduratti biyyi bara kamiyyuu taanaan teessee durumtu hin jirtu cinqamanii miidhamanii biyyi gizee tokkicha rakkina keessaa bahan isiniin jechuun barbaadaa guddaa galatoo ajaa Mustafaa Keeyyoon waan umurii keessa rammadeeres. Amin jazakallah khairan barakallah fiikum yaada bareeda bilchaa dubbatte maashaallah rabbi umurii si haadheere sulfaa dhugalatu sigin Abdul Karim jirta okay dubbadhu ati si miti gabba bilisummaa eegi gumaa koo isinii kennu moo mee isin naawubsa isin Suufiyaanii kenna Suufiyaanii kenna inshallah naawubsa isin Suufiyaan itti buufi Suufiyaan jirta? Kennaa fi rakkoon qabu dubbatan. Suufiyaan jirta? Jira isaanii kennaa rakkoon qabu. Okay ayyee itti fufaa gumaa koo. Ayyee fayyaade Mustafaa dhugaa rabbii namni dhugaa dubbachuun ani dhuguma rabbiitti namni biyya alaa jiru akka ati dhugaa dubbattu kanatti hin dubbattu dhugaan siin jaa hedduu galatoom dhugaa rabbi namni hin beeku amma waan ati hojjechaa jirtu dhugaa ati as baaftee dubbattu tuni dubbii laaftuu miti wareegama baasu jirtaa beeka. Wareegama cima baasu jirta rabbi si eegu jabaadhu dura tanaan sinjaa lama dawan ninaan ijoo qabxii lamarraa hin dubbachuu barbaada qabxii tajaarsootii fi qabxii waliigala mootummaa Oromiyaa ani dhugumatti Prime Minister Abiyyi dhugaan namaan dinqisiifadhu irraa tokko garuu rakkoon jirtu maali isa jalatti rakkoo hamtuu jira caasaa wayyaanee ta dur jaaramte hin diinenne Caasaan tu jira. Caasaan san eenyu jennaan. Caasaan san yeroo wayyaaneen jirtu alagoota jaarratti. Ummata Oromoo bardirree baasanii jaanii bargaafas nama Oromoo qulqulluu tokkon jaarinaa jaaniiti nama gartee gosa adda addaatirraa dhalate san qofa jaaraa jaanii saniin jaaramee beera. Caasaan san hin diigamne akkasuma jirti. Wanti immoo Oromiyaa keessatti rakkoo guddoo fidu jiru caasaa wayyaanee santu maqaa Oromoo himatee mootummaa tana miila daakanii ummataa fi mootummaa walafaan deebisanii fincila akka dursan hawwaa jiran garuu hin ta'uuf. Fincila sana hawwaa jiran ni beeka. Wanni ummata kanaan rakkan ibsan. Amma bakki faara argee afran mootummaan Oromiyaatiif immoo mootummaa federaalaa silaa tokko ta'uu qabdii beeka. Waliin dalaguu qabdii jechuudha. Maaliif lachuun maan Oromooti. Garuu caasaan Oromiyaa keessa jaaramte caasaa diinaati akka jirtu. Yoo qal'aaltu taate amma fakkii Harargee keessatti amma waan gibiraa san gibira shantu jira. San bira kooti gibira guyyaa kabalanii jira. Taaksii jimaarraa kuduraarraa maalirraa guyyaa akka maalleenyi Harargee keessaa itti ba'u mootummaa tanaaf biyya takkaaf kutaa tokko kabiraa keessaa hin ba'u beeka. Maaliif kun guyyaatti waan seenuuf jecha. Haati dhiiraa takka jimaa urusiitii fuutee amma yoo Haramaayaa geessu feete magaalaa Harar keessa hogga deemtu ukarraa fuudhanii mizaananii amma na kabale jaaniin. Awwadaa geessu ukarraa fuudhanii amma na kabale jaaniin. Haramaayaa dhayinaan wanni isiin jimaatti gurgurattu yoo waan isaan irraa fuudhan sanuun gayuufi jechuudha qullaa amna deemtee laffaatee qullaa mana deebitii jechuudha. Kun gibira guyyaati. Kaan amma gibira shani jechuudha. Qotee bulaan kun hanga lafa jibbee mallattoo godheetiin firaa Somaalee loon eega jiru naannawaa jaarsoo kana fa'a. Lafa dhiiseetiin firaa irraa deemaa eega jiru takkatti. So kana maaltu kas godha? Warreen Somaalee afaan Oromoo dubbattu nu keessa dhalate tati gireen dur jaarratti. Jiraal kwartar jiru keessa taa'ee abdii ilee wajjin jaareetu sosso'aa jira ilaa gaarraa. Hindi gamne caasaan san. Wanni rakkoo jaarsoota illee itti dhufnu bakka saniin itti dhufna. Amma gaa waliigalatti yoo xiqqaattee mootummaan federaalaa caasaa Oromiyaa qofa yoo diriirfate tabiraa firaa cabsuu ni danda'a jechuudha. Yookaan ummanni keenya mootummaa akkana nu godhaa aja qotee bulaan kun addaan hin beeku. Kan akkana nu godhu jiru mootummaa aja. Kan ammoo godhu jiru diina mootummaa kanaati. Mela dubbii ajaa'ibaa bakka itti danqabe.
Hayga diina mootummaa tana diiguu deemuutu ummata keenya kana saamaa jira. Ammoo ummanni qotee bulaan kiyya siyaasaa tana hunda ittileen beeku maqaa mootummaatiin itti dhufa maqaa aangootiin itti dhufa mootummaa je'eeti achi kaa'ee jira. Irraan deebi'ee dubbii tana waan fardii taateef jecha. Amma fakkeenya sayyoo firanne OBN irra dhiyaatee ture. Amata shambaajata bahee naannawa saniif qarshiin takka naannawa sanitti hin baane bulchuma bakka saniitii fi warra bulchiinsuma Oromiyaati adda hiratee abbaa koo adda ka'e jechuudha. Lafa sanirratti waa takka hin jiru jechuudha. Amma lafti jaarsoo jaantu magaalaa Harar biraa kaatati ilaa Somaalilaandii dhaabbatti. Kilinika tokko qofaa cinaa san jira. Kilinika xiqqaa tokko. Manni barnoota haayiskuuliin hin jiru. Kolleejiin hin jiru. Karaan hin jiru. Sigalee malaan. Yoo baajataatiin immoo ni bahaa beeka. Tunichitti hin bira quta. Tana mootummaan akkaan irratti fokas gootee mootummaa Oromiyaa tana humna haaraa jaartee waan kana ka qoratu gootee ummata keenya kan mufatee jiru kana irraa yoo rakkoo tanarraa dhaabde ummanni kun deeggaru jira. Tanachitti hin bira quta tajaarsootti hin dhufamma. Waniin tajaarsootti dhufuuf lolli amma as deemu jiru kun ummata jaarsootti lola akkaan guddaati ummata keenya. Mee jecha kiyya kana qabi Mustafa itti dhufuu jiraatta. Lola jaarsoo qophaa'e arra yoo laaltan lola akkaan guddaati. Lola akka gartee gaafa 1977 Ziyaad Barreen Itoophiyaa irra kaasee lola bifa saniititu qophaa'ee jira jechuudha. Maaltu siima nuti beekee Soomaalee taatis ni beektaanis ni beekaa geerara lolaatiitu himaa jechuudha. Geerara lolaa ka Soomaaleen amma deemsisu jirtu maqaa jaarsooti irratti jaarsoo maqaa kaaftee akkuma gaafa 77 Hararii fi Baalee biitti teenya Kaamballoo gaafa jaan tokko yaadatta Mustafa Mojoolleeti gaafa sani jechuudha kan amma deemu jiru laal amma lafa jaarsootan jedhaa san jejjigoo bar laal baandiin gurguddoo Soomaalee guddoo gadiitiin siimu jira barta biyya teenyaa keessaatii miti santu dibbee akkana wuu godhu jira jechuudha. Jaarsoonis dibbee geeraraa waraanaa eegalte ni dhabamna malee in sossoonuu isin duraa. Qilleensarra wallolu jiran jechuudha amma. Naannoon Soomaalee gaa akkuma jirutti caasaa alagaatii wajjin jira yoonje wallahi hin dogongorree hotta. Amma Soomaalee tanii reebu himu san naannoo Oromiyaa keessa jaafa wayyaanee jaaramte sanii fi mootummaa naannoo Soomaalee tan biyya teenya keessa jirtu san walii hidhatanii jiran jechuudha. Walii hidhatanii jiran. Naannoo Hararii keessatti akkasii hidhatanii jiran. Naannoo Dirree Dhawaa keessatti akkasii hidhatanii jiran. Amma gaa lolli kuni kan Soomaaleen jalaa jaarsoo odoo qofaa miti. Akkuma dhiyoo tana waraanni Oromiyaa jaarsoo duubaan dhabee dongora jeesanitti naannoo Oromiyaatii fi Hararii fi hundarraa duubaayis nu qophaa'ee jira jechuudha. Tanaas firraa beena jechuudha. Amma gaa ummanni kun ummata Oromooti jenna, mootummaa Oromiyaati jenna, ammoo hogganuti diinaa wajjin jaarsoo wal dhootu duubaan nu dhawaa jechuudha. Kanaas akka nu beeytanii jechuudha. Wanni jaarsoon keessa jirtu Sanyii Duguuggaa Haayile Sillaaseen jaarsoorra godhee tarra hamtuutiin nu dhufaa jechuudha. Qabxii reebu dubbadde gartee hoggaanta duraa dubbaddu irratti lafa cerar ja'amtu gaafa mootummaan jaarsoo 1942 irraa haga 60 mootummaa mataasiiti jiraatte Haayile Sillaaseen cabsuudhaaf lafa cerar jirurraa jaarsoo guutuu dhabamsiise. Wanni lafa cerar raaree sanirra jiru numa dhumtee loluma dhumte mul'uktaati. Hamma diidaa kanaaf amma gaaraatii hafe malee. Lafa san Soomaalee turra qubattee amma achirraa jijjigoo dabartee jijjigoo sana yeroof jeeni mallasa kannee fi arra magaalaa teenya jaanichirraa nurratti duulu jiran jechuudha. Jaarsoo walakkaadha. Amma gaa kun eessaa dhufe? Qindaa'umni amma dhufe kun Masriin, Eertiraan, TPLFin, Faannoon, Abaawoo Waboon, ONLF Soomaaleetiin, Alshabaabiin hundi wali qindaa'aniiti dura jaarsoo dhabamsiisuu qabnaa jette amma Soomaaleen. Hayyoonni isaanii mara yoo jaarsoo hulaa sibiilaa taniif duraa kaafne malee ol dabruu hin dandeenyu. Jaarsoo cabsinaan ila Hawaash bar miilaan keessa yaanee dhahinaa jiran Oromoon tun lolan beeytu. Yoo afaan isaanii hogga beektan dhimma dhaggeeffatan miidiyaa isaanii irratti miilumaan keessa yaanee jiran achi ol. Hayyegaa jaarsoo tana mootummaan Oromiyaa isaa ta'u uummanni Oromoon akka Oromootitti ilaalu yoo jaarsoon Soomaalee barsiin jaan. Ammoo kan Oromoo irra dhumu jiru isaani, kan daangaa Oromiyaa irratti jiru isaani, kan raayyaa biyyaa ta'e jiru isaani. Tammaayyiidha
amma jaarsoon mootummaan federaalaa maal jetteen waraana kan nadhaaboo waraana isin leenjifnaa kan biyyaa seegu kan isin eegu jaarsoon nama 250 mootummaa federaalaatii kan takkaa mootummaa kanaan agarree ganii ni leenjisan 250 ilmaan jaarsoo san hogga leenjisa fitan fuudhanii kuchiisanii jechuudha. Ijoollee dargaggoos dhaabne hulaan teenyaas nu banamte qabxii lamadaa warra raayyaa ka duraan achi jiru san jaarsoo yoo qawween gabbaate raafuudha. Hogga lolatti hin deemtu raafuudha. Raayyaan kun asiin irraa ka'uu jennee dhiyeessan. Maaliif diinaaf miira nu qabaa jira. Mootummaan Oromiyaa duubaa nu dhawa. Raayyaan qawwee nurraa hiika. Milishaan qawwee nurraa hiiti. Meegaa akkam taana Oromummaa tanaafis dhumaa jirra. Ammoo kan nu dhabamsiisu jirummaas Oromuma. Diinni keenya wal beeknaaf irraa dhorkuu dandeenya. Tanaafi jaarsoon naannoo haa taatu manguddoon jaarsoo mee nuti mootummaa tana mallee ni deeggarra. Akkuma duraan deeggarrutti garuu naannoo nu haa kennitu. Hoggaasuutis baay'atanii qabaanna. Namaasni leenjifanna mootummaa Somaaliis irraa dhorkina. Mootummaan Oromiyaatis tan gartee dantaa nu dhabdee diina nurraa dhorkuu dhabde tanaas haa teessu isaan nuutu isaan eegaa nuti naannoo nu haa kennamtu. Ammoo raayyaan nu keessaa haa ba'u. Numiidhaa jira jetteen manguddoon jaarsoo federaala dhiyeessite jechuudha xalayaatti barreessite. Gama immoo qaamaan manguddoon dheeytee dubbisu nama dubbisuu dhaban. Hogga jalaa waa ol kannan rakkoon guyyaa geessu ol hin dabartu. Caasaanin diinaa taneen siin jechuun tan Oromiyaa keessa ijaaramte akka yaadne jaarsoo tokko waraqaan jaarsoo ol hin dabarre godhanii jiran. Sagaleen jaarsootii fi sagaleen mootummaa adda jettee jirti jechuudha. Gidaara warra mootummaa dara diiguu barbaadu iddoo tana jira. Mee mala tanaas nu barbaada warra asirra jirta warra mootummaadha. Ummata manguddoo jaarsoo dubbisa waan Somaaleen taatee isiniif himan waraana isin kaabaan firraa eeydan waraanni guddaan jalaan isin dhufu jira yaa mootummaa. Waraanni isin Tigree fi TPLF gubbaa gataydan hanga jarri san xus godhu eegan malee waraanni guddaan karaa mootummaan ijarratti hin deebisin kan warra isaan tuffatan kan karaa kanaan cabsinaani pilaanarra jiranii jaarsoon naannoo haa taatu Mustafaatillee nu bira dhaabbadhu tana mootummaa federaalaa tanallee amma dandeessu nu gaafadhu ammallee xalayaan biraa deebitee barreeffamti. Inshallah waraanni jaarsoo as deemu waraana guddaadha. Waraanni jaarsoo dhufu waraana Itoophiyaa diiguu deemu akkasin nu hubadhaa. Fayyadaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.